Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam and Saamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan kiyya ta'uun irraa madditee isin haa qabdu hunda keessanuu isin jaalladha. Ana caalaa Rabbi isin haa jaalatu. Isin jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Dhimmi har'a na fidee dhimma jabduudhaayyuu akkuma beekamu yeroo hedduu sagalee nama dhuunfaatiif taanaa walumaa galatti nama baay'eef sagalee ta'utti jirra. Kun dirqii namni nu dirqisiisee sun ta'in fedhii kennan waan godhutti jirrudha. Guyyaa har'aa dhimma lubbuutu nu fidee waan baay'ee namatti ulfaatudha. Waan baay'ee gurraa dhaga'uufis nama cinquudha. Waan osoo an bakka san jiraadhe akkam ta'a kan jennee of keessatti of laaluu qabnudha. Guyyaa har'aa obboleeyyan teenya shamarranii naaf barreessaa turanii namoonni bilbila kiyya ergee fi naaf bilbilanis ni jiru. Rakkoo cimaa keessa akka jiran naaf himaa jiranii. Kun immoo kan ta'aa jiru biyya Kuweet keessatti akkuma beekamu armadura iyyaa turanii viidiyoo isaanii shamarran lama viidiyoo isaanii fidee dhiyeesseen ture amma dura waan isaan jedhaa turan dhageettanii jirtanii bakka gallu dhabnee waan nyaannu dhabnee rakkoo guddaa keessa jirraa cinqii guddaa keessa jirraa jechaa jiru. Dhugaadha namni rakkoo kana hin argin jiraatu ni mala achuma Kuweetiin keessa ta'ee garuu namni rakkoo hin argin waan jiruuf rakkoo hin argine jechuun ni ulfaata. Akkuma namni rakkoo argu kun akkuma bal'oo argaa. Kanaaf bakka marattuyyuu wal taraa jechuudha rakkichi. Haa ta'uutii garuu baay'inaan Kuweetiin keessatti akkuma haasa'amaa jiru cinqii guddootu jira. Obboleeyyan teenya tan shamarraniitis tan dhiiratis dalagaa dhabanii cinqamutti jiranii san qofaa miti bakka mana jireenyaa isaanirraa waan kafan dhabanii akkasitti booyaa turanii ni yaadadha. Guyyaa 15 dura immoo akkana viidiyoo wayii shamarran wayii asirratti gadhiiseen ture. Yuutuubii kiyya kanarratti gadhiiseen ture. Argitanii jirtanii waan nyaadhu hin qabu waan dhugu hin qabu na birmadha imbaasiin keenya maaliif nutti cachaan noomaan barbaannu nabsee teennaan gara biyyaatti galuu barbaannaa jedhaa turanii lammiin Itoophiyaa dararaa guddoo keessa jira jechuudha walumaa galatti Kuweetiin keessatti. Waan isin ajaa'ibu obboleettiin tiyyatuun kan jette rakkoo guddaa keessa jirra Kuweetiin keessatti. Isin galchina jedhanii erga bakka jireenyaa bakka bultii bakka jiraannu mukaa nu baasanii baatii tokko dabarree jirraa jetti. Baatii tokko turree jirra namni nu galchu hin jiru hanga hunaa nama nu galchu hin arganne yoo xiqqaate dhiira 223 oluu fi dubartoota 800 ol bakka takkatti walitti qabamnee taa'utti jirra jetti yeroo ulfaataa kanaan yeroo rakkoo kanaan san qofaa miti dhibee garagaraatiif fi rakkoo garagaraatiif saaxilamaa jirra walitti baay'annee akkatti taa'utti jira yeroonis yeroo ulfaattuu kana yeroo ilmi namaa walitti addaan siqaa walitti fagaatina bakka takkan taa'ina yeroo jedhamu kanatti bakka takkatti walitti qabanii teessisuu jechuun waan ulfaataadha. Kuni hundi maaliif ta'ee kan jedhu yoo taate kuni nu hundaafuu ifaa nu hundaafuu waan dho'isaa jiru miti dadhabbina imbaasii keenyati imbaasii keenyannaan biyya hundarratti even biyya anas jiru kanarratti erga ati duutee erga ati caccabtee booda si dhaqqabaa jechuudha. Kuni dubbii dho'isaati miti su'uulillee fudhadhu akkasuma. Egaa reeffi kee tallaajaa hanga buleen booda si dhaqqabaa jechuudha. Erga ati miidhaan cimaan sirra gahee booda laala akkuma guutuu biyya Arabaa kana keessatti namoonni caccabaa jiran namoonni harki isaanii cabu namoonni miilli isaanii cabu namoonni fooqarraa darbaman lammii Itoophiyaati. Kam dhageenye lammii biraa hin dhageenye. Even waggaa meeqa keessatti lammii nama biraa tokko yoo dhaabbatedha jechuudha. Hundaafuu rakkoo cimaatu nutti jira jechuudha. Kanaaf ijoollee tanaaf sagalee ta'uun dirqama kennaa jechuudha. Rakkoo isaanii kana arguuf dirqama bakka isaanii san jiraatu hin barbaachisu. Yookaan qaaman Kuweetiin jiraachuu hin barbaachisu. Dachii Ameerikaa irra teessee osoo an bakka san jiraadhe bakka jireenyaa kiyyarraa bahee biyya si galchina naan jedhanii bakka tokkotti nama 800 wajjin osoo walitti naqabanii maaltu natti dhaga'ama jedhanii yaaduun dirqamaa jechuudha. Akka tasaa ta'ee namoonni viidiyoo kiyya kana dhageettan sheer osoo gootanii qaama dhimmi ilaallatu biraan jettanii bareeda. Akka obboleeyyan tiyya naan jedhanitti obboleeyyan shamarranii suni akkuma baddaati sagalee keenya kana akkuma baddaati sagalee keenya kana akka qaamni dhimma ilaallatu bira ga'u nu godha nu birmadhaa jedhan. San qofaa miti waan jetti qabdi obboleettii teenya takka yeroo koonsartii nu bira dhufanii jetti. Yeroo mallaqa walitti qabanii sirbaniitiin koonsartii godhanii mallaqa barbaadan nu bira dhufanii aartistiin tokko sagalee kan ta'u hin argine jetti. Dhugaadha. Kun maaliif akka ta'e waan baay'ee nama ajaa'ibaati waan baay'ee nama rakkaati. Hundaafuu nuti sagalee ta'uufiin dirqamaa jechuudha. Waan biraa godhuufii hin dandeenyu. Akka isaan jedhanitti ammas erga nu duunee nu boonu faayidaa nuuf hin qabu jedhan. Hanga lubbuun nu keessa jirtu kana nuuf iyyaa nuuf lallabaa jechuutti jedhanii jechuudha. Kuweetiin keessatti rakkoo hedduu deemaa ture kun ifa beekamaadha. Hojiin akka dhaabbate sababa koronaa kanaan wal qabatee doolaarri bu'ee jira jedhanii mallaqa xiqqaa akka kafalaafii turan mallaqa xiqqaa qofaan miti hojimaayyuu namoota ala jiran hojii akka hin fudhanne
sababa koronaa sodaatutiin gara dalagaa akka hin deebisne wantoota akkanaa kana Kuwait keessatti adeemsifamaa ture. Wantoonni kunniin dhaabate jechuun immoo ilmi namaa rakkoof saaxilamee jechuudha. Kanaaf rakkoo isaanii beekuudhaaf dirqama achi jiraachuu hin qabnu, dirqama rakkoo san dhandhamuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu sagalee ta'uufiin dirqama nurraa eegamu jechuudha. Imbaasiin keenya maaliif akka cabbisu naaf hin galle. Bakka hundatti rakkoo kan himatu numa ijoollee tana hojii dhiyoo matana imbaasiin Bangaalii imbaasiin biraa akkasitti dhufanii yeroo muraasa keessatti ijoollee ofiitiif tartiiba godhaniif jechuudha. Kennaa akkanumatti akka baalaatitti harca'utti jirra. Lammiin Itoophiyaa bakka hundatti rakkoon kan qabu isaa, kan du'u isaa, kan ajjeefamu isaa, kan cabu isaa, kan dhibamu isaa, kan du'eetiin reeffi isaa osoo hin beekamne tallaajaa yookaan firiijii keessa galu lammii Itoophiyaatii baay'inaan dhibeen Suudii fudhachuu ni dandeessanii, bakka hedduu fudhachuu ni dandeessan. Kan kararratti makiinaan dhayamee biraa deemamu lammii Itoophiyaatii kunniin hundi sababa dadhabina imbaasiitiin jechuudha. Imbaasiidhaan keenya dalagaa homaatirraa hin jiran yoo jenne 100% nama wannoon hin jiru jechuudha. Kanaaf yaa jamaa nuti sagalee waliif ta'uun dirqamaa jechuudha. Keessaahuu yeroo rakkoo kana keessatti, yeroo ulfaataa kana keessatti, yeroo ilmi namaa maatii ofii wajjin walitti qabamuu sodaatu kanatti nama 800 nama 223 bakka tokkotti walitti qabanii jiraachisuu jechuun ni ulfaata. Baatii tokko oole waan isaan nyaatan, waan isaan dhugan isaaniif rabbitu beekaa jechuudha. Dachiin argite, dachiin beektantu dachii ho'aati. Osoo dachii qilleensi isii bareedatu ta'ee haa ta'u, dachii qilleensi itti ulfaatuudha. Dachii namni keessa taa'uuf namatti ulfaatuudha jechuudha. Yoo mukayyafni yookaan marwaan wanti qilleensa namaa hedduu hin jiraatin rakkoodha. Nama 223 bakka tokkotti walitti qabu jechuun maatii tokko guutuu kun daariitti dhumaa akka waan jechuuti. Amaana isinitti haa ta'u sagalee haa taanu fi